Assalamualaikum kabajamtoota hordoftoota keenya mi'arra waa'ee Faaximaa fi Efraanus kan marsaan cidhaa guddaan isaanii dhufaa jiru kana haa dubbannu. Faaximaa hatun erga Antaasiyaa argitee booda Filaaviyuusitti heerumuu ni diddi. Daawwattoota keenya akkuma duraanuu beektan taphattoonni yookaan aktoroonni Vaalaariyaa fi Antaasiyaan isinitti wal barsiifnee jiru yookaan isin hundinuu ni beektu. Isaan kan fidamaniif yeroo sirrii keessatti yookaan yeroo cidha Efraanusii fi Faaximaa hedduutti gufuun tokkolleen hin hafinitti isaan lamaan kun fidamanii jiru. Isaan lamaanis gaa'ila kana gammachuudhaan godhachuudhaaf turan duraan. Eeyyeen akkuma isin beektan Orhaan Bey Faaximaaf dhiifama godhee ture. Akkasumas Filaaviyuusiif akeekkachiisa kennee jira jechuun Efraanus jechuudha. Ati ganaa qaama maatii keenyaa ta'uuf jirta jedhee itti himee ture. Kanaaf ammaan tana Efraanus Bey Faaximaa hatun gaafachuudhaaf karaa Jeerkutaay Beyin kan gaafatu yoo ta'u, akkasumas Orhaan Bey fi maatiin hundinuu yookaan namni hundinuu gaa'ila kana irratti walii galu. Garuu sirni cidhaa raawwatamus gaa'illi kun ni dhaabbata. Eeyyeen sirriitti dhageessaniitto. Eeyyeen akkuma hundi keessan beektan cidha Efraanusii fi Faaximaa keessatti yookaan yeroo cidha isaanii footoon gabbaatee jirtu filimni xumuramuuf akka deemuu ni beektu. Garuu gaa'illi kun ni ta'a akkuma footoo irratti mul'atu jechuudha. Garuu ammoo akka salphatti hin ta'u jechuudha. Yookaan filimoota kutaa achiin dura jiran keessatti wantoota jajjabaan ni mudateennee tiyaanna. Egaa wanti guguddaan kan ni mudateenne cidha duratti jechuudha. Vaalaariyaa fi Antaasiyaan wantoota ajaa'ibaati yookaan siistama ajaa'ibaatiin akka seenan abdii qabna. Efraanus Bey isaan yeroo argu yookaan Antaasiyaa fi Vaalaariyaa yerooniif ijaan argu guutumatti baay'ee ni rifata. Akkasumas rifachuu isaallee Faaximaallee ni argiti. Faaximaa hatun yeroo isaan arkitu sirna cidhaa dhiiftee ni deemti. Akkasumas Efraanus yeroo lammadaatiif akka waan ishee sobeetti ni yaaddi. Duraanuu akka waan haadha manaatii fi ilmoo qabuutti ni yaaddi. Faaximaan garuu kanarraa miidhamuun ishee guutumatti sirriidha. Sababni isaas isheen Efraanusitti heerumtee ilmaan horachuudhaaf yookaan maatii horachuudhaaf akka abjoottee turte ni beektu. Kanaafidha gaa'illi kun yeroo muraasaaf kan addaan citu. Akkasumas cidhichi waan addaan citee jiru fakkaata. Imimmaan ija sirreeru yeroo argitu jechuudha. Haa ta'u malee yeroo Efraanus Bey dhugaa jiru Faaximatti himu, akkasumas yeroo Andirees Vaalaariyaa akka bute iccitii sanitti himu, Faaximaa hatun xiqqoo garaa laafuun ishee hin oolu. Akkasumas akkuma beektanitti waa'ee Antaasiyaa immoo kanaan dura isinitti himneerra yookaan waa'ee daa'ima sanaa jechuudha. Durumaahuu Antaasiyaan intala Efraanus akka hin ta'in isinitti himneerra. Dhugumatti isheen intala Andireesiiti jennee yaanna. Akkasumas intala Efraanus yoo taatellee akkuma kanaan dura jennee ishee fudhatanii ni guddifatu. Sababni isaas akkuma kanaan dura Vaalaariyaan ni ajjeefamte waan ta'eef. Sana booda sirni cidhaa Faaximaa fi Efraanus amma saarootti ni qophaa'a. Sana booda ammoo gaa'illi kun dhuma irratti ni ta'a. Kanaafidha mul'anni cidhaa yeroo lama kan waraabameef jechuudha. Yookaan footoon gabbaatee jirtu takka yeroo lama kan waraabame fakkaata. Sirni cidhaa isaan lamaanii kun xumura siizinii bara kanaa irratti akka ta'uuf carraan isaa baay'ee guddaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya, egaa xiinxalli keenya kanarraa kana fakkaata. Warroonni Faaximaa fi Efraanus akka ol fuudhan barbaadan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa. Akkasumas biyya kamirraa akka nu daawwachaa jirtan koomentii irratti nu barreessaa. Kanaaf gaha akkuma kanaan dura isinitti himne filimni torbee kanaa akka hin jirre nu bira osoo hin taane oomishtoota biraa yookaan warra filima gad lakkisan biraa akka jalqaba gad hin lakkifamin asumaan isin beeksifna. Kanaaf viidiyoo keenya kana warri laayik hin godhin laayik godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhuudhaan warroonni chaanaala Oromoo Riikard dhibba keessa sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii ol irra kaa'uu hin dagatinaa. Xiinxalli keenya isin gammachiisaa jira. Yaada keessan koomentii irratti nuuf qooduu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura isiniin jenna.